Sihat akkatanii Maammoo Bayaaniif qabu. Maammoo Bayaan majlisa ammaan dura dheeytee karaate hunda dhaqi du'aa'iif godhi. Wallaahi wa billaahi nasiyaarra caaltuun siidha. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Viidiyoo jara kana lameen himee wal biratti ilaalaa. Hudaarra zabana kana mootummaan hin jiru mootummaan islaamaa haddina bulchiis hin jiru. Tanama jira tawbaa jira. Ni tawbaa. In gorsitu. Uleedhaa yoo ayyee shabshaba gootetuma sirreessa qajeelcha. Qixaaxa jechuun kana jechuudha. Malee birraa ari'aa kaasan hin dhageenye. Ari'aa boolla keessa kaati dhagaantuma ajjeesaa wanni jaa eegsii ta'uu quraana keessa kan jirre kunu anaa isinii wallahi wabillahi hin jirtu quraana keessa. Nama boolla keessa kaa'uudha irraa kutamu oo isa jirti. Barsha sharumaat hin jirre bal. Ani Maammoo Bayaan waan min aaraf innaasi huwa. Irra nama isa beekuuti yoo hin wallahi hin kijibe. Ani isa bara 2009 irraa kaasee nama beekurraa. Inuma nama isa hojillee qaraanee jirurraa. Isa hojillee qareetiin beekaa jechuudha. Jalqaba nama manzuumatal beekuuni hojii qaraanee isa tokko. Wallahi irraa Ustaaz Maammoo Bayaan waan isarraa hin fakkaanne waan diin islaamaatirraa hin fakkaanne takka dubbachuu jiran. Ayata rajmii wallaala akkasaati hojii taa'ee inkaaru jira. شاعر إسلام تقول بديدي إذا نتك السفيه فلا تجيبه فخير من إجابته السكوت يوجا جوان سيدو بيسه إسحاق ديبيسا نقولين فخير من إجابته السكوت إسحاق ديبيسا خنورة جالس تورج على جان أرى النساء كانت فيديو عند ورابني ورابي مسكلا تكني جتون دو إني كبير قدر بوف جالتي أكن مجال لساني كرسي زوجته ولا في براج ربنا من تسلام غيزة والله تون هذا ممنوع خندور كمار إسكافر جالتشون اللي هنجرت ولا في برا nama akka waan jaahila murakkab akkasaati hojii taa'ee gaafa Ustaaz Maammoo Bayaan waan akkanaa ta'een kaaru waan nama yaachisaati. Takka ani kaniin dhufe Ustaaz Maammoo Bayaan irraa dubbachuu osoo hin ta'in ummata keenya diin islaamata irraa waan akka hin beekne. Kaniifi isa nama diinii yaadu jechuudha. Diin kana nama waa barate diinuma yaadu. Wallahi hawaasa keenya hin burjaajjayina. Akkuma ummanni islaamaa nu dura dubbatanii maal jennu saazonni gadiin dubbatanii islaaminaa irraa wanni nuti dadhabne islaaminaa irraa dadhabne jedhan. Takka gurratti kannina Qur'aanaa fi hadiisa akka gajjabaatanii baratan akka gajjattanii kitaaba gallaaltanii isiniif dhaama fi xaaliba darasoota ilmiidhaa akka bakka jirtanii jabeessitan. Ammoo nasihaa takkatanii Maammoo Bayaaniif qabu. Maammoo Bayaan majlisa ammaan dura dheeytee karaate hunda dhaqi du'aa'iif godhi. Wallaahi wa billaahi nasiyaarra caaltuun siidha. Majlisa ammaan dura dheeytee jirtu hunda darasootaan qabi sheekha isaaniitiin qabi hundaa'u du'aa'iif godhi. إن شاء الله تعالى ربي سيفجي سجيتي جادا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.